فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله يا رسول فداك روحي ودمي يا حبيب الله ما شاء الله إسان إنقلتهم فناني وبليوان كنا ورا إثيو مسلم كوميونيتي كربان وندماجين أباس بتاع من نمان سجنالن يغاش كنتان كنا أما إتيانو yeroo dabran kannin keessa maal fa'a hojjenne hawwiin keenya eessa ga'e hangam tarkaanfanne jedha gabaasa ifaajee keessan kan itti dhageettan eessa geellee jirra maaltu nu hafa maal cimsannaa maal irraa hir'ifnaa maal itti guddifna yoo maallaqa leettanii jiraattan kana wajjin dhageenyaa kana kan nu dhiyeessan ammoo sheeka keenya kabajamaa durataa waldaa tokkummaa muslima oromoo jarman sheek Hussein Ahmad sheek Hussein Ahmadiin nu dhiyaata wajjin hordofnaa takbiir تكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obboleeyyan keenya sheekan keenya kabiyya adda addarraa tokkoon tahniif ustaaza keenya ustaaz Ali Sufyaan karaa dheeraa imala yeroo dheertuu dura isaan dura maatii nu galatoomaa jennaani imala yeroo dheertuu Awurooppaa keessa naannawanii sagantaa Jarmanii qeerroo jansan argu malee haraam karkarroo asirraan galuu jedhanii sagantaa teenya nu eeganii dhufan jazaahumullahu khayran wa baarakallahu fiikum galatoomaa horaa bulaa jennaani akkuma san ustaazota keenya waalaa raasin doktora keenya Yusuf Nuuree gubbarraa haga jalatti lakkoofsa hin dandangaa warra UK akka jiraniini maraataa naan jettani yoo maqaa gadi guure akka Ramadaan sanitti ganamaati hunduma isaaniitiinu galatoomaa horaa bulaa baga nu dhuftan baga nu jajjabeessitan jajjabina kanaa rabbi manatti isinaa galchuu akka reefu sanitti asitti haa galanaa jennuure hawaasa achitti walloo nun barbaadan garuu nama iddu galaa ta'e jiraachuu barbaada sheekotii bakka mara rabbi haa godhu jira sheekotii qaama bal'attu yaada bal'attu tabiyya maraa wal geessu diin hojjetuu malee diin hin carraaquu malee duniyaan akkanumatti itti yaadu rabbi haa godhu jennaani itti nuu fufaa fuuldurallee jajjabina bareedaa nuu qabdan dhagama keenya gaarii nuu taatan galatooma rabbi isinaa galatoomfatu jechuun barbaada ammas warri biraa ummata keenya kabiyya tana waliin quban jammaa salaam amaariffaatti gadhiisu jedhan abadan dubbadhu malee inni isa hin cabsaa sorattaniisi Allahu akbar na eeggadhaa kanaafuu jammaa salaamiin galatoomaa yaamsa keenya kabajanii heddummaatanii akka turuuf kanaaf warri bira jirtanitti himtayyaanitti abdii qaba akka isinitti dheerannee fi amaariif wallaa lafi himti bare akkana akkasi kanaafuu galatoomaa horaanuu bula walitti hidhamiinsi keenya waliin hojjechuun keenya ka dur caalaa akka jirjiirama biyyattiin wal qabatee jirjiirama asillee fiduu qabna warri mootummatu siyaasan kara karaan addaan baaftu waliif gale nuti ka diin tokkorratti haadha fi abbaan keenya amantii tanarratti laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah wanni biraan jirtu namni kana waliin qabu waan waliin galleef hin qabu waliin hojjetuun keenya caalaatti itti fufa jabaadhaani jabaannaan jechuun barbaada kana biralleetti hanqina tokko wal dhaga'uu dhabuu
bakki nuti xiqqaatu wanneen akkana hundi keessan jireenya wal fakkaataa waan jiraannuuf nu amantan jetin nu hubattan jetin amana akkuma san hawaasni keenya kayaamisa keenya dhageessanii kabajanii dhuftan hundi keessanuu rabbi sanaa kabaj ummata ulfaataa taa ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan tokkummaa Musliima Oromoo Jarmanii sagantaan waa'ee gabaasaati. Ammoo gabaasa kana dhiisee waan biratti hin deemuu fedhan garuuti. Waan asii qabdan dhiisee waan isin biraa kennaa naan jette rabbi lubbuuni garuu xiqqoo irra bahee kana laaltanii akka kabira dabartan godhuun barbaachisaa waan ta'eef. Gabaasa tokkummaa Musliima Oromoo Jarmanii bara koraa afuraffaa akkuma beekamu baleeyyan kiyya tokkummaa Musliima Oromoo biyya Jarmanii eega hundeeffame waxabajjii 13,2015 magaalaa Munshinitti barbaachisummaa jaarmaa tokkoof barbaachisu hunda guuttatee eega hundeeffame amata 4 lakkoofsisee jira. Yoo dandeemache irratti jarri keenya mul'isanii waan asirraa ammoo dubbisee isiniif xuuf yeroo naan kennu gaggabaabsinee akka haroon hin goyne akka raachi hin duune san godhuun irra jiraata. Waan ijoo qofa keessaa dubbanneeti. Waggaalee afran kana keessatti gaa hundi keessanii beektanii warri waliin jirru kunillee oduu dhageessanii sakaallaalee fi bu'aa bahii adda addaa kan yeroo sanitti turan ciminaa fi obsa guddaa fi rabbiin gargaarsifatuun dandamannee 2016 jalqaba isatti haala jireenya ummata keenyaa iddoo isaan jiraatan bakka adda addaa hunda xiinxaluudhaan hojii jalqabne booda akka ummata keenyaaf hawaasa keenyaaf tolu naannoo ofiitti akka barnoota islaamaa faayidaa hawaasummaa isaan argataniif akka qubsuma isaaniitti ilaallee bakka sadiitti damee itti ijaaruun keenya beekama. Kana keessa illee yeroo duratti hawaasni kun waldaa kana hubachuun siyaasarraa bilisa ta'uu isaa kaayoo isatii fi mul'ata isaa jaalatee yeroo gabaabaa keessatti hawaasni baruma san keessatti hawaasni namni 200 ol ta'uu miseensa itti ta'ee jira. Kana keessatti gaa hojiin garaagaraa hojjetamee jira. Hundi keessan ni yaadattan Jarmanni kun waan hojjetaa jiru kabara kana keessa dhuma Ramadaana irratti goone isan irratti galata guddaa qabdan rabbi sanaa galatoonfatu. Osoo wanni kun bareeda ta'e asirratti isin garsiisa bu'aa waan keessanii hunda gargaarsa san irratti hirmaannaa guddaa gootanii yeroo gabaabaatti waan torbaan tokko hin caalletti sagalee yeroo takkatiin waraabbii awdiyoo yeroo takkatiin mallaqa biyya tanaa 11,550 walitti qabuu dandeenya jedha hawaasa keenya kan biyya tana jiran irraa hawaasa keenya walumaa galatti maqaa jamiyyaa tanatiin horii biyya teenya 5,500 fi 5,700 horii ga'u wanni keessan sun lafatti hin banne karaa ustaaza keenya Haaji Jawaaritiin battalumatti midhaan nyaatatiin bitamtee ummata keenya baqattoota gammoojjii baaleetiif dhaqxee jirti. Amma duras ka hawaasa keenya ka magaalaa Ciroo keessa qubatanitti gootan hunda keessattuu mashkuur hedduu galatooman isin ja'a. Kana malallee hojiin hawaasummaa kabara kana hojjanne hedduun akka jirtu baay'ee beekanii akka guutuun dubbifnee yeroo qabnu. Isii keessa bara kana keessa duuti adda addaa dhimma ummata keenyaaf yeroo hedduu maashaallah asirratti lallaaluu dandeessan waan jiru barakallahu fiikum. Yeroo san keessa bara kana keessa yeroo lama duuti ijoollee xixiqqoo maatiin isaanii miseensa ta'anii yeroo lama argamtee jirti. Yeroo lamaan san keessalletti 2014 dura eegalu biyya tana geenye hin beektanii namoota gubatee biyya tanatti janaazii isaanii akka gubataa ture. Eega Jarmanni kun jaaramee waldeen kun dhaabatee dhimma karaa kanaa
haga danda'ameen waan gamaa seeraa ilaalchisuun ifirratti fuudhen booda yaaddoon ummata keenya irraa hundi keessanuu yaadattanii kana wal qabatee bara kana keessa ijoolleen lama tamaatiin isaanii miseensataan battalumatti akkuma dhalatanii kaa'amii ta'an osoo akka dursan rakkina adda addaatiin maatiin isaa xilamin qooda isaan jam'iyyaa irraa qaban akkuma seerri jam'iyyaa hayyamuun argatanii yeroo gabaabaatti awwaaluun keenya ni yaadatama. San keessatti gaa hundi keessanuu ni beekanii miseensi jam'iyyaa tokko yoo maatii isaa irraa namni waa ta'e parsantii 50 jam'iyyaan kontoo ofii keessaa gargaarsa gooti. Waan achirraa hafee hojii hawaasummaa hojjannetti hawaasa irraa walitti qabnee gargaarsifnee dhimma san guututti akka namni sun dandamatu goone waan achirraa hafee maatii isaa biyyoota biyyatti erguu yookaan maatii asitiin waan tokko gargaaru irra turre hundi keessanuu ni beektan. San qofaa miti akkuma ji'a muraasa dura obboleessi keenya tokko amrii tahee namni miseensa keenyantiin tokko waan gama seeratiin barbaachisu gama awwaalchisatiin jam'iyyaan ifirratti fuutee osoon turin rakkina adda addaatiin osoo reeffisuun hin saaxilamin gama maatiin feetutti gama biyyatti reeffi isaa geggeeffamee baasiin waan sanii barbaachisuun caalaatti waliin guddaan gama jam'iyyaatiin iyyansa godhameen hawaasarraa walitti qabamee akka godhamee yaadatama. Kun hundi gaa isiniin jam'iyyaan dugdi isiniin dhaabachuu dandeessi. Kana hunda keessatti rabbi sana galatoomfatu baarakallahu fiikum isiniin jechuun barbaada. Gabaabumatti yoon daddafee gara qabxii isii ijoo taate yoon hin dabre sheekolee hedduu qabna, sagantaa hedduu qabna. Sagantaa tanagaa waliin ga'uuf waan asitti waliin quba qabnu bira dabarree waan haaroo fudhatuun nurraa waan barbaachisu yeroo takka jira namoonni isaa yoo dandeessan. Inshallah. Kana keessatti gaa wanni ijoo ta'ee bakka kanatti hundi keessan eeydan wanni ijoo ta'ee bakka kanatti isin hundi keessan eeydan jam'iyyaan tun eessarraa kaatee eessa geesse yoggaa jennu wanni isin dagatuu hin qabne an eessan ga'ee jecha bakka isiniin geessaniin malee wanni nu geenyeen hin jirtu wanni addattiin hin yaadatanii hoggaan akkana jiru bakkuu isin keessan san jirti sanuma isinitti himu deemu bakka haga isin fageessitan akkuma fagootti himna haga isin gabaabsitan akkuma gabaabatti himna. Kanaaf gaafanni hubatamuu qabu qabeenya jam'iyyaan tun haga ammatti horattee maal qabdi ka jedhu qabeenyi guddaan jam'iyyaan qabdu shababa taa'u kana qabeenyi kana taa'u jana caalu nafne jetti yaada. Kanaaf nuti qabeenya jam'iyyachuu hin mirkaneessuu qabdanii gama miseensatiin miseensi jam'iyyaa haga ammatti qabdu akka waliigalatti miseensa 600 lakkoofsa tokko illee taatu achi oli haa ta'u malee hundi akka miseensa ta'een namoonni tokko haala biyya tanaa bahuutiin haala sistama biyya tanaa haala jireenya rakkisaa kanaan wal qabatee namoonni biyya tanaa bahanii sababa saniin miseensa irra hidhatanii jiranii. Kana malees warroonni tokko kaas jiran kayfi as hin jirre illee nama jiranii sayyoo irraa gadi ifnee laalle sayyoo irraa xiqqoo gadi buufnee laalle iddu galatti miseensa 550 qabna. Kanuma keessa illee waan dadhabamanii asumaan dhaamsi jiru miseensi lakkoofsa irraa haja miti maqaa namarraa haja miti nuti qalama fixuu waraqaa fixuu dalagaa kan asii haquu kan asii barreessutti miti hajan teenya wanni nuti barbaanne nama 5 fi'a qaliila ummata xiqqaa akka rabbiin quraana keessatti dubbatee san barbaanna ummata xiqqaatee waa hedduu godhuu danda'u akka san taatanii mul'atan inshaallah abdii guutuu qaba.
miseensi yeroo ammatti nu qabnu dhugaatti yoo ilaalle 500 irraa haga 550ti. Kana biratti gara qabeenyatiin waan waraqarraa kanatti lakkoofna immoo waan lafa jiru qofa lakkoofna. Gara qabeenyatiin qabeenyi keenya guddaa namni akki taa'u kun dhalti elmamaa jira, kun ulfaa dhaluuf kaluu kun illee itti dhaala. Qabeenya qabnu waan jennee dubbannu qabnu kaan fiddaniituu jirtanii kaan fiduuf deemtanii kaan itti yaada qabdanii kanaaf hedduu sodaan qabne jechuun barbaada. Bara kana 2009 ji'a 9ffaa 2018 irraa haga ji'a 9ffaa 2019 galiin galte 68 fi euro 70 fi saantima 38. Galiin bara kana wani jam'iyyaa tanaaf gale 68 fi euro 70 fi saantima 38. Isa kanarraa baasin 6,000 fi baasin 6,000 fi 200 fi 96. Kunigaa mutamara bara dabree tiin wal qabatee hageedhaa har'atti baasin bara dabree waltajjii baafnellee asuma keesseera. Kana wal qabatee baasin isaa hagana dhiifama baasin 6,000 fi 700 fi 72 saantima 90 takka. Baasin bara kana bahe 6,000 fi 700 fi 72 fi saantima 90 takka. Waltajjii bara dabreetti wal qabatee haga jalqabda waltajjii tanatti wanni bahe hagana. Hafteen nuti qabnu amma waan galii bara kanarraa 61 fi 200 fi 96. 61 bara kana galii nuti qabnu baasii irraa baafnee wanni nu hafe 61 296 fi saantima 38. Yoo kana himnu lakkoofsi waan kennamutii fi wanni mutamara irratti yeroo barreessinuu fi kun wal madaaluu dhabuu danda'a. Kana gaa hundi keenya maaliif jennee gaafachuu dandeenya. Hagam qabannee fi hagamtu galee gaafii isinirraa akkanumaan waliin bareeda jirra. Hamtuun hin jirtu. Haala jireenya keenyallee hin beekna. Hundi keessan waan ifirratti qabdan akka ifirratti hambisullee yaadne ni beekna. Haasawaan duuba waluma qofa qabna. Haga dandeessanii kana caalaatti saffisa gootanii waan isinirra jiru akka fedha baaftan asumaan isin yaadachiisa. Walumaa galatti 2016 irraa haga yeroo amma keessa jirrutti galiin gale jam'iyyaa tana 200,000 fi 13,000 fi 200 fi 25 saantima 65. Eega jam'aa kana dhaabne haga har'atti wanni galee ifaan ifatti jira kenna. Eega jam'aa kana jalqabnee haga har'atti wanni gale 200,000 fi 13,000 fi 200 fi euro 25 fi saantima 65. Hundi jiru gabaas jira gaddeebata hedduu man gammadina kamar.
baasin irraa bahee haga amma 21,000 fi bara afuritti beeka 21,000 fi 900 fi 43 saantima 58 baasin haga ammatti baa waa hunda wal qabatee kora yeroo sadiitii wal qabatee eega jambaa kana jalqabni baasunni baa 21,000 fi 900 fi 43 saantima 58 ammatti walumaa galatti wanni koontoo jambiyaa keessaa nu qabnu birjoonas wanni amma nuti qabnu walumaa galatti 100,000 fi 91,000 fi 200 fi 81 saantima 58 amma horiin nuti qabnu neetoo wanni nuti qabnu 100,000 91,000 200 fi 81 fi saantima 58 Hilla fiftan in nyaatan jechuu eddaniire yoo isinii taate takbiirtuma akka gaariitti jettanii yoo kanatti wajjiraa beene Allahu Akbar kanaaf gaajara keenya gaaruma jira bareeda baarakallahu fiikum akka gaarii jirra negatiifa positiifuma hedduudha fuulli keessanuu hedduu nama gammachiisa abdiin isin qabdan dorrobni isin dorrobdan namni kana laalee yeroo tan akkatti kiiseef tomaa jiru way osoo anilleen xiyyeessan fidee jiraadhe silaa lakkoonsi kun oli deemiti namni jiru hedduun ija kee ijarraan isin qalama waliin tulleemisi namni wal beeku bara osoo waliin haasa'e bareeda hedduu waan gaarii itti huftanii akkuma reefu jee dorrobaa kun dhalaa kaan ilma jirra waan bareedarra jirra akka itti fufnu caalaatti bara kanallee akka yaadannoo wanni si yaadachiisu nuti wal nyaachifna nuti nyaachisee osoo ta'in walitti fuudhee wal nyaachifna wal obaafna walitti dhufna haa ta'u malee dirqiinuma walirraa fuudhu karaa nagaatiin yoo isin faa kadhanne makaraa faa yoo heddummeessine malee yoo isin mirqaansine faa malee karaa nagaatiin waan isin gaafatu isin gaafatu kanaa jechuun nafe jira bannamummaan aqlii qabu nyaatee dhugee kanaa kana keessa taa'ee daawaa bareedaa kana dhageeffatee sheekotii bareedduu taniif duratti ilaalee namummaan fayyaa qabu tokko nyaatee dhugee akkatti akka inni hin deemne isinuu hin jettanii fayyuma hin qabne xiqqoo bakka sangaa warra asii kana geessu san abdii bareedduu walirraa qabnaa wanni jiru sagantaan tun har'allee hin jirti waan nu gootan nullee gadi laafi wal danda'uu qabna yeroo waliin deemuu qabna adeemsa nullee gallaafi hoggaanu gallaafi namni ol jabaatuu qabdan isin faallaa walii wal harkisuu qabna akka furgoo baabura hoggaanu gabbuufni isin ol kaasuu qabdanii tanan isin bira kaadhaa jajjabaadha kabira ammoo waan dandeessaniin olitti waa qabatu isin bira jiru waan qabatan yeroon ifirraa baasuun ta dur caalaa hordoffiin waan biraati kanaaf baarakallahu fiikum walaa hubannu waan keenya mul'ata keenya bakkaan haa geenyu jamiyyaan tun tokko dhalfattee tokkon guddifannee tiyyatee teenyaa dhiibnee tiyya yoo jenne bareeda itti laffaatan waan isin gootan rabbal aalamiin yoo gartee kontoo ifii keessa isin haa kaayu rabbi isin haa beeku malee waan namni irraa dubbatuu danda'u miti itti fufaa rabbi isin haa galatoonfatu isin galatoonfan kana fakkaata karaa biraatiin wanti osoo bakka tana gadi hin dhiifne isinii dhaamuu barbaadu dhaamsa tokko tokko nu bira jira yeroo hedduu hawwii ummata keenya hawwii hawaasa muslimaa hawwii hawaasa biyya teenya kan ta'e waa'ee baankii islaamaa qabaachuu qabnaa iyyanni teenya yeroo dheertuu hedduu goonye hedduu iyyine
waan kadhatanii argatan akka warra amma dura akkam ta'ani dura kadhatanii hoggaa bira ganitti kafaluun akkan argamne sanii wal qabatee ummanni warri baankii yoo dandeessan sirra mul'isaaf waan sanii ummanni keenya ummanni muslimaa buleeyyan keenya warri baankii hijiraa dhaamsa nu biraa qabanii dhaamsa malee dhugaatii guyyaa kanaaf jam'aa kanaaf barbaachiftu isaantu nuuf qabate isaantu bishaan dhugaman kan hunda jam'aa kana jalqaba irraa gadhuma waan jam'aan kun dhugu gosa hundaanuu isaantu nu qopheesse takkaa baankiin takkaa waan islaamaa dubbatu dhageessanii dhageenya gamaa afaan isin dadha waan ufiti tana caalaa yoo nu jabeessine yoo heddummaatti waan kana caalaa mumkin warri isaanii as jiranii amata dhufu guutumatti nu danda'uuf amala akkam jettan yoo koottaa nyaadhaa dhugaataa waa godhadhaa faayyan yoo jabaanne kana kaakadhaan bakka tanatti jirtu waraqoonni adda addaa isiniif qoodamaa beeksisni isaanii asillee irratti sagantaa gabaabduu ni qabnaa fi waa'ee baankii jira akka ol baanii asitti ni ibsanii kanaaf wanni kun waan keenya waan ummata keenyati baankiin biraa yoo qooda tokkoon nu ilaalte tun qooda lamaan nu ilaalti waan nu hawwaa turre waan hawaasa islaamati aksiyoona gurgurataa jiranii waan kana bitachuudhaan abbaa itti haa taanu osoo miseensan taane waan kana bitachuun abbaa itti haa taanu isinin ja'a kaanii sagantaa asitti isaan qopheessan kabajaan akka irraa dhageeffattan waraqootii beeksisa adda addaa akka isaan isinii hiran kabajaan akka irraa fudhattanii waan san hubattanii ummata san miseensa ta'uufiin waliin dalaguudhaan gargaartan isin gaafadha. Kabiraa jam'aa salaam yaamisa keenya kabajanii guyyaa irraa asitti argamtanii nama muraasallee osoo hin ta'in akka haasawa keenya akka amma duratti baay'ilama guuttanii dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa haa ta'u malee haala tokko tokkoon akki barbaadame akka gaariitti waan dhaga'uu barbaadan dhaga'uu yoo baattanillee yoo yeroo hunda dhibbaan dhibbatti hin taatu hin guutamtu qoonqaa jennee yoo gargar horiine qaamni bal'ataa waan deemuuf rakkina jiru hanqina jiru if madditti qabne haga dandeenyuun wal hubannee waliin akka deemnuun isin gaafadha. Hir'ina tokko tokko karra argamullee waan isin hin galle haala teessoo haala adda addatiin kanallee wal obsaan wal hubannaan akka nu hubattanii waliin fuulduratti fufnuun isin gaafadha inshaallah. Kabiraa dhaamsi yeroo muraasa dura obboleeyyan kiyya bakka biraatti naagaan obboleettiin teenya takka dhaamama eegalee fuulraa haasa'uun irraa naannoo Firaanfartitti duutee jirti. Chumbaasitti naasoo miidhamtee jirtaa yoo amee dabbitti geessee ganda dinaa kana irraa boqottee jirti afaan ammayyaa waan kana dhagge. Kanaaf akka jam'alletti ijoollee jam'aa nama tokko tokko ni goona yeroo qaawwan argametti yeroo amma dura ummanni mucoomtuun ummata keenya Oromoo kiristaanati yeroo gabaabduu dura yeroo gurbaan keenya Shahambarkitti du'e mallaqa maqaa waldaa saniitiin walitti qabanii natti fidanii akka Oromolleetti gargaaruun jiraatte akka namoomalleetti gargaaruun jiraatte akka hawaasa tokkummaa Musliima Oromoo Jarmanilleetti waan takka walitti qabnee gargaaruun nurra akka waan dirqama ta'uuf namoota isin dubbisan akka nu dhageessanii gara jam'atti maqaa kanaan akka isin waan kana geggeessinu harkii taraa bishaan walii qabaa jiranii akka waan kana godhuuf waan sana akka quban qabattanis yaadachiisa. Kana biratti isin dhuma sheekan keenya warri baaldarabaa kiyya keessummaa jam'aa kana keessa jirtan
كما تاقا قبطني والجود الدني تتسن نعم سقبابا نسني قبا واهلي واهلتي واهلي والفكاتة والفكاتة توامي الدوبري دجتين أمانا شيكوتين تنجا بركودون قد قبدي إبجالت نكنتوتي ونتيمو تتبدل نتولدتي منه لفا والكاسو قبنا وان جوف جالتين نهرين بأي مدبر فاتي جاني شيكوني كينيا شيكوتين بركودون يرو هدو جراك هدو قدن بيالا تنالت حواس اللين برك وام سنگت نابو كتن قالوان نتمو أكما نقاو إفاوال لك إرى حواس اللين نقبان قبو درجيا سبه دادا جانيو بيتين خناف علمين واني برا عددا كنانين اتوان تاتف علمين عددا كنانين نيدم توان تهب غراواسا كينيا تجاجلتي أصباها ورّي جرمان كيسا جدتنس ورّي بكبرس كيرو والفكان تولوبان تنورا أجيسو أفان إسان أفان أمتي نتيمودان دين كان يوجل لتربينا كانوا قافة ليك شيكوتي برقودة كاركانا كنة لفاكا بكجرتني بنوم سقودة تناجم داوان جتشوني كان دباتوف سينان بلال الحبشي قيانا بلال الحبشين واني تمر رابي جامعة تمر رابي كرسول ربي عليه الصلاة والسلام جنة كبكبي كوبيتي فورك يدرت الأجايا جاني كسر كاسنجة وإنما بالجود هجي لملء شيكم ما قلتوا نمت سيرتيفيكيت أددا أباتو نمت كنا وصلنا ناقة دندينون غير هجي بانه غير حواس كينيا تجاجل تسابانه حواس كينيا لنا كانوا بيب no affaire alle nas majirti le kaga ma shekan ti kollatin ifi hinjo mo ka asiba hundan denyen betani shekota tenya tabakka addat dokatani jiran isani sarraqi abarani nullen sarraqi gone golla addat ti baafne ummata kenya walitti baafne rahmata gone fi akadin kana nam raqota tan ha gonu nisinja hundi kesanu awasna sirrat argamtani wan kana raqota furattan galatoma جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هندا كيسنيف كبجا قد قمنا رب سناغلا تنفتو سكنتان تنجتي ففتي او سولا دغه فنو وسو اكما نجلا وادغه سنتنا توغاش كوتي تن اسيرتي بان تنا دبتا كرا دغه فتني كمچوتيا اسمتين سن دادابا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تكبير تكبير أما فاكا كوان إيجا وان كانت مسير ستاتني بوسا جبتن تجيتن هذا دينك تجيتن تكبير ترى المتني تكبير إيه ما شاء الله إيجا كهجة تركان فتى هذا ديما جرا كتاو أشوم جرا كهجة أك جبادة فندرة تيجو كتابة جرو أك فيجة نركبو واني رجلو كنو كتجيتن كنا الحمد لله إذا إن شاء الله سكتان كنا متفوتي سكتان كنا أميت آنو مو ولالو إن شاء الله كان نوتو بسوا كوليس كنا طيب علي تنورياتا طيب علي كرانت سفيرا ولالو ولوان لكيف إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليانكي كان فاقو جرتني فيك أستير تنس هندي كيسانون بغا ربين ويا حاتم سنغاي هندي كينايو أسيت ولا غري سنجلا أكاسما كيسمون كينالي كان بيبراتي نفتني فيك أسكي سالفتني لي بغا ربين أسيت ولين نفيدي سنجلا أما غمانوان غما ولالوتيا isin dabarsa wala lutanas akka nawali hordoftan qalbi na hordoftan abdiin qaba wala lutu ummata dureen isi guddisa ilmaanii jetti gamanumaan achi isin dabarsa guddifni ilmaanii addunyaa ijaara addunyaa kufaatii fi yummaa baraara
balaalin jiru milkeessu bu'uura karooraan guddannaan addunyaa ijaara karooraan guddannaan addunyaa ijaara ilmaan guddifachuun kaayoo guddinaati islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi guddifachuu jechuun hubatamuu qabdi eessarraa eegalti eessatti dhaabbatti eessarraa eegalti eessatti dhaabbatti abjuu gaarii argan hojiitti hiikuudha tarkaanfiin jalqabaa abjuu gaarii argan hojiitti hiikuudhaaf tarkaanfiin jalqabaa hirribaa ka'uudha tokkoffaa atiyyuu kaayoo qabaatuudha nama gaarii oomishuuf nama gaarii ta'uudha haadhaaf abbaa keetiif tola dalaguudha ilmarraa siif dhufti borus rakkisaadha ilmarraa siif dhufti borus rakkisaadha kanaaf ilmaan gaarii oomishuuf karoorsi kanaaf ilmaan gaarii oomishuuf karoorsi haadha mana keetii kanaaf ilmaan gaarii oomishuuf karoorsi haadha ilmaan teetii filadhumee dursi kaayoo itti deemtu barsiisi caansi kallattii galma keetii itti agarsiisi jaalala diin islaam onne itti facaasi jaalala diin islaam onne itti facaasi takbiir akka isheen taatu haadha kaayoo beektu tan kaalidiin deettu tan hanzaa oomishtu haadha sammuu ilmaanii ganamaan ijaartu akka daa'imman ishee qur'aanaan guddiftu tan karaa qajeelumaa irratti ganamaan bobbaaftu tan karaa qajeelumaa irratti ganamaan bobbaaftu haadha mana keetii karaa wal fuutaniin adeemsa shari'aa sunnaa rasuulaatiin kanatti aansuudhaan halaala sooradhu khaaliqa sodaadha isatti irkadha firiyoonnee teessanii mi'ooftuu bareedduu akkamitti ilaaltu eessaan isii yaaddu eessa isiniif haa geessu eessa haadha qabdu akka tilmaamaatti kan namni barbaadu akka naaf barattee ummata fayyaddu akka na utubdu akka ol na qabdu haraama waan ta'e kamuu ittiin dhiyaatin yoo dhalattuun dhalatte sunnaa rasuulaatiin itti azaanuudhaan gurra siqaniitiin ammas deengi'uudha dhangaa halaalaatiin haqiiqaa godhaa fi sunnaa hordofaati rabbii sinaa gargaaru dandeettii isaatiin moggaafni maqaallee sirritti ilaalama maqaa kaayoo qabu filatuun dirqama moggaasa hardhaatiin borullee yaamama maqaa akkaan bareedaa maqaa filatamaa kan isa kakaasu akka gayuuf galma haadha ilmaa jabaadhu qabsaa'ii guddisi ati barsiiftuudha bareechi barsiisi jecha rabbii irratti afaan isaa buqqisi guddina uumaadhaa qalbitti facaasi takbiir takbiir jetteen sodaachisin rabbi si hin dhiisu akka godhuu qabdu rabbiin jaalachiisu rabbiin kan nu uume kan nu jiraachisu jettee tola rabbii hunda hubachiisu jaalala rasuulaa qalbitti daraarsu takbiir ati mana keessaa hojii guddaa qabda oomishtuu dhiirotaa haala doktoroota qaroomsituu sammuu qartee gadi baasta mindaa hojii keetii rabbiirraa argatta yoo ati guddiftee ol kaatee jabaattee ganama gadi baaftee sammuu isaa ijaartee bifa kanaan deemnaan gahee kan kee baate har'a qofaa miti borullee milkoofte borullee milkoofte naamusa barsiisaa ammuma xiqqeennaan salaatatti ajajaa waggaa 7 geennaan kaayoollee qabachiisaa guddattee uf beeynaan ammuma jabaadhaa qabeessa waan hundaa jabeessa waan hundaa takbiir rabbi ilmaan keessan isiniif haa guddisu bakka isin hamiltan isiniif haa geessu hunda keessanuyyuu inni haa milkeessu ilmaan diinnu haa dhaalchisu rabbiin ilmaan keessan isiniif haa guddisu bakka isin hamiltan isiniif haa geessu hunda keenyaayyuu inni haa milkeessu ilmaan diinnu dhaaltu inni nu haa milkeessu
kanatti aansuudhaan gama xumuraati xumurri walalootii dhaamsa ilmaaniiti ilmaan jabeeffadha ilmaan warqii caalte rabbiin haa guddisu diin islaam irratti du'aayinaaf godha hundi keessanuyyuu Gaaffii hawaasa muslimaa yeroo dheeraa kan ture waa'ee baankii hijiraa asitti nama nu beeksisanii bakka bu'aa isaaniitiin waan kana faayidaa isaa akkanumaa kennattu nu qaba. Bu'aa inni buusu akkaataa adeemsa isaa ammoo kan isaan irraa dhageenyu ta'a. Sagantaa kana gabaabduu hedduu buufannee inshaallah sagantaan itti aantu immoo itti aannee qabeessi nu ta'a sagantaa akkaan barbaachiftuu fi eegamtuudha. Inshaallah bakkuma ta'e nutti hundi kennaa haa turru. Amma sagantaa kana kan waa'ee baankii hijiraa kan nu ibsan Sulaiman Usman obbo Sulaiman Usman sarara nu ibsaniin isaa wajjiniin turtii goon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagaleen kiyyan dhaga'amanii. Galatooma duraan dursee baga Rabbiin kora afuraffaa tokkummaa Musliima Oromoo Jarmaniitiin bifa kanaan wal agarsiise. Itti aansuudhaan akkuma obboleeyyan kiyyaa beekonni kennaa Sheekh Huseenii fi obboleessi kennallee as duratti ibsetti waa'ee baankii hijiraa irraa ibsa gabaabaa isinii kennuuf deema. Akkuma nu hundinuu eegaa turre akkuma nu hundinuu beeynu baankiin hijiraa erga banamee aksiyoon isaa gurgurachuu eegalee ji'a tokko gahee jira. Kallattiin karaa gurgurtaa aksiyoonii isaatii fi faayidaa isaa aksiyoona bitachuu irratti waan jiru gabaabinaan isinii ibsa jechaadha. Baankiin hijiraa aksiyoona miliyoona tokko qopheesse. Gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 ta'a. Gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 namni tokko aksiyoona baankii hijiraa miseensa baankii hijiraa ta'uudhaaf aksiyoona birrii 30,000 bitachuutu isarraa eegama jechaadha. Aksiyoona 30 gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 jalqabni miseensummaa baankii hijiraatiif barbaachisu aksiyoona 30 yookaan birrii 30,000 jechaadha. Itti aansuudhaan kun kan miseensummaati. Itti aansuudhaan bu'uureessaa baankii hijiraa ta'uudhaaf aksiyoona 200 bitachuun namarraa eegama. Aksiyoonni 200 immoo birrii 200 ta'a jechaadha. Garaagarummaan aksiyoona lamaanii jechaadha. Aksiyoona isa jalqabaa birrii 30,000 bitamu isa miseensa baankii hijiraa ta'uu fi ka itti aanu immoo aksiyoona birrii 200 bitamu bu'uureessaa baankii hijiraa ta'uuf. Inni kun yeroo murtaa'eef qofa qaba jechaadha. Yeroo ji'a 3 keessatti aksiyoonni bu'uureessaa baankii hijiraa sanbooda hin gurguramu. Ammaan tana erga aksiyoonni baankii hijiraa gurguramu eegalee ji'a 1 fi bultii 10 ta'ee jira. Hanga ammaatitti hanga miliyoona 300 gurguramee jira. Akka baankiin biyyoolessa biyyaa hayyameef mallayni isaan ittiin wanni jedhu birrii muraasatu hafe jechaadha guutuudhaaf. Aksiyoonni baankiin gurguruuf dhiyeesse aksiyoona miliyoona 1 yookiin birrii miliyoona 1 yoo ta'u kana keessaa miliyoonni 500 immoo kaashiidhaan kafalamee ta'a jechaadha. Namni tokko hundeessaa baankii ta'uuf yoo xiqqaate aksiyoona 200 yookaan qarshii birrii 200,000 bitachuutu isarraa eegama. Namoonni aksiyoona 30,000 olii fi yookaan 200,000 gadi bitatan miseensa regular bank miseensa idilee yookaan regular ta'uudhaan baankii kanaaf jechuun miseensuma qofa ta'an jecha namni 200 gadi yookaan 30,000 oliin bitata. Aksiyoonni guddichi baankiin kun gurgurtaaf dhiyeesse miliyoona 20 irra guddaan jechaadha. Kunis waan ta'eef qaba. Baankiin kun hamma danda'een hawaasa Oromoo guutuu, hawaasa Islaamaa guutuu isa jireenya jiddugalaatii fi jireenya guddaa jiran hunda walitti qabu waan barbaachiseef baankii biraatiin waan isa godhu keessaa baankiin biraan haga miliyoona 50, 60, miliyoona 200tiin namni tokko aksiyoona bitachuu hin danda'a. Baankiin hijiraa immoo isa guddicha miliyoona 20 isa xiqqicha 30,000 jidduu kanatti dhiisee akka namni abbootiin qabeenyaa qofti bitattee baankii kana hin dhuunfanne jechaadha. Kanaafuu itti aansuudhaan
aksiyoonni baankii hijiraa namni bitatu aksiyoona bitanii dabalee bu'uura baankii ta'a jechaadha. Namni miseensa baankii isa aksiyoona abbaa baankii isa taasisu akkuma 200 namni bitate bu'uuressaa baankii ta'a. Faayidaan bu'uuressaa baankii isiniif hima. Bu'uuressaa baankii kanaa yoo ta'e boordii baankiin filatu keessatti kallattiidhaan hirmaachuu danda'a jechaadha. Filuu fi filatamuus ni danda'a jechaadha. Namni aksiyoonii isa abbaa baankii isa taasisu akkuma 200 oliitiin bitate jechaadha. Kana malees baankii kana biratti amantaa qabaa. Bu'aa baankiin kun waggaa erga ijaaramee bu'aa argachuu eegale irraa aansee parsantii 15 isaaf hirama jechaadha. Akkuma gatii inni mallaqa inni ittiin bitatee jecha bu'aa baankiin argaturraa namni bu'uuressaa baankii kanaa ta'e. Mallaqni aksiyoona ittiin bitatan isaaba cufaa hayyama baankii biyyoolessaatiin baname keessa to'annaa baankii biyyoolessaatiin yommuu ta'u, kanarraa immoo parsantiin 5 ammoo hojii yookaan hisaaba gurmeessitoota baankii banaa kan boodarra oditii godhamu warroonni baankii kana gurmeessan jechaadha. Hisaaba baankii banatantu jira. Parsantiin 5 namni tokko yeroo aksiyoona bitatu parsantii 5 isa gatii aksiyoonaan bitate cinatti baankii warri baankii kana hundeesse akkaawuntii jarri banantu jira. Ka isa baankii biyyoolessaa Itoophiyaatiin hayyamame mallaqni parsantii 5 achi keessa galaa. Kun immoo ka ittiin hojii hagga baankiin kun hojii eegalu ittiin hojjetamu booda immoo hundeessitootuma kannittiin kan odiit ta'u jechaadha. Haala kanaan fakkeenyaaf namni aksiyoonii birrii 200 bite yookaan yeroo kafaltii isaa harka 50 kafalu. Namni tokko yoo aksiyoonii bitate ammatti birrii hunda kafaluun isarraan eegamu. Fakkeenyaaf yoo aksiyoonii birrii 200 bitattan ammaan tana kafaltiin isinirraa eegamu parsantii 50 yoo dandeettan sanii olillee kafaluu hin dandeettan. Wayita parsantii 50 kana kafaltan parsantii 10 immoo isa baankii akkaawuntii addaa keessatti galaa inni isa hojii ammaan tana baankiin dalagaa jiru ka boodarra immoo odiit ta'u jechaadha. Mallaqni guddichi isin baankiin bitattan immoo direct akkaawuntii baankii biyyoolessaa Itoophiyaatiin to'atamu keessatti gala jechaadha. Hamma baankiin kun aksiyoona isaa gurguree labsee hojiitti eegalutti achi keessa tura jechaadha. Mallaqni aksiyoona bitattan ammoo akkaawuntii cufaa irratti mallaqa baankii hijiraan eegumsa baankii biyyoolessaa yookaan naashinaal baankii kan ta'u yoo ta'u, baankichi kaapitaala barbaachisu erga guutatee filannoo abbootii aksiyoonaatiin boordiin baankichaa bakka buufameen haala duree hunda erga xumurateen baankichi hojii akka jalqabe yommuu eeyyama isaa xumuru baankiin biyyoolessaa hanga kennu mallaqni walitti qabame kun to'annaa baankii biyyoolessaatiin turaa jechaadha hanga baankichi hojii eegalutti. Dhumarratti baankiin kana aksiyoona kana bitachuudhaaf baankii daldala Itoophiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa yookaan Cooperative Bank of Oromiyaa baankonni isin aksiyoona irraa bitachuu dandeettan jechaadha. Baankii 8, baankii 9 tokkoffaa baankii daldalaa Nigdi baankii jechaadha. Itti aanee baankii hojii gamtaa Oromiyaa Cooperative Bank of Oromiyaa, baankii Oromiyaa International, baankii Abisiiniyaa, baankii Abbaay, baankii Awaash, baankii Wagaagan, baankii Daashin, baankii Nib. Gama biraatiin filaayerri qophaa'ee afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin illee ni jira. Filaayerri san as keessa isin hundaafuu qoodamaa. Foormiin miseensummaa baankii kanaa ittiin seentaniin illee afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiinis asitti isin qophaa'ee jira. Innis ijoolleen ammaa isiniif raabsanii kana fakkaataa informeeshinii dabalataa asirraa argachuu dandeettanii waa'ee baankichaa. Gama biraatiin WhatsAppii ruumiin tokko kabalameetu jira. WhatsAppii kana keessatti kallattiidhaan bu'uureessitoonni baankii kanaa hogganootiin ol'aanaa boordii hundi keessatti argamuudhaan gaafii isin gaafattan hunda achi keessatti deebii isinii kennu jechaadha. Kallattiimaan namoonni barbaadan, namoonni aksiyoona bitachuu barbaadanis ta'e namoonni ruumii san keessatti seentanii gaafii direct gaafachuu barbaadan achi keessatti gaafachuu hin dandeettanii deebiin isinii deebi'uu hin danda'a. Yeroon naa kenname gabaabaa waan ta'eef
kanumarratti xumuraa waa'ee kanaan ilaallatee waraqaa isinii raabsamurraa informationii fudhachuu ni dandeettanii galatoomaa jazaakumullahu khairan baankiin hijiraa baankii kennaa wajjinaa jabeessinu wajjinaa ijaaruu namoonni baankii kana bitataa jiran namoonni baankii kana ijaaran dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan kennaa obboleeyyan kennaa baankii kun ammaan tana akka malee ariitii ajaa'ibaatiin aksiyoononni isaa gurguramaa jiran nutis aksiyoona baankii kana yeroo nu hafte gabaabduu keessatti bitannee abbaa baankii kana haa taanu. Kun gammachuu keenya gaabii keenya kan yeroo dheeraa ture irraa hanga tokko waan deebi'eera uummata itti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Obbo Usmaaniin irra deebinee obbo Suleymaan Usmaan irra deebinee galatooma jennaan. Egaa kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa amma sagantaan keenya itti aanu sagantaa namuu eegu kan guyyaan kunis maal fa'aa akka qabu of keessatti beeku kan galma yaanne gahuuf waa itti kan galma yaanne gayuuf waa itti hiixannu kan akkaawwantii keenya akiraa ittiin gabbifannu akkuma abbaan danda'utti kan ulfaanne homaa amma kan itti ceenu sagantaa arjoomaa. Sagantaa arjoomaatu itti aanaa inshallah akkuma baroota dabreetti akkuma godhaa turreetti akkuma hawwii keenya dhugoomsuuf itti deemaa turreetti ammas itti deemna. Sagantaa kana kan nuuf gaggeessan immoo akkuma kanaan dura beektan baroota dabre sadiin kan nu wajjin turan sheeka keenya kabajamaa jaallatamaa Sheek Abdurrahmaan Haji Daawudii fi akkasuma ustaaza keenya kan fageenya onlaayinaan laalaa turre ustaaz Ali Sufiyaan Oromiyaa xiqqoo Minneapolis USA irraa dhufanii kan asitti argaman isaaniin nu deema. Sagantaa kanatti ceenaa ustaazota keenya takbiiraan gara waltajjiitti as affeerraan takbiir takbiir takbiir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو مرة في جيجنا أكتر شايل له واسم أو في فركاتي بشايل تلامدا كيسني قدرني له أمة خير خير نيجا مكا بلين كي يخنا ما إن شاء الله السلام عليكم ترى لمدا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير تكبير. كيلو جرماني سنر كذا في الدنيا مدة الدنيا سنجال تقول ما شاء الله. ما شاء الله. أكسمت يعني لين أكسمت تني سنجال ده جالتي تون كلبي رابوكا. تن تجيبه تدوها كيرو أكنا جالنا نواون أركنا سنجال. ما شاء الله تبارك الله. ربي سنا خبجو آمين جا آمين. ربي سنا خبجو آمين جا آمين. ربي إن شاء الله والروا باس ربي سنا خبجو آمين جا آمين. إن شاء الله الروا دي سترنا بني فكوا بافتري أما جا خطباس سنيجونه وهي قبل إن شاء الله وربي تيس سنيهمنه أما ودي بربان شيخا أو تسليحات me ربي مالجا قرآن خيسنت مال نجا أو بوجر تيفا كأنا من مكرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. جزاك الله خيرا يا شيخنا. جزاك الله خيرا. علي سفيان من أمريكا أمريكا رانو دفع مينيسوتا ربي خبجو جنة ربي إن شاء الله تعالى ها خنو كلمات بريدة قرآن نقرأ خن وبريك يورا كيرو إيمانا ميجا الرا أكيد النكا أما تدراني سنتي جبي سنجد مالك نبي خير يكون قرتيجا أما وبنا رجلا واحد دو أكاكبا مشاكل أدادا خناتي إنساني تهيدا ما تنجبي سنا ننجاني أكاغاري تلوتي مني جرن أما تخن ميجا أكاغا وانغرغدو كابني ما إسنا كم جتم ميكان إيجال جتم ميكان إيجال جتنيتي
وبلين كينيا نتيلين إسرائيل راسو دا تشاجر دومت ميكان يقال لي ربي في جدة ولي نتقول خن وان نفعاتي شيخ نخن إلى كمان البلمة وان التريعات نوهمه ولي لفنوجيرو إن شاء الله تعالى ميكان يقال لي إن شاء الله شيخ أخي شيخ حسين أمير الجماعة شيخ حسين ناخوتا مي إسرائيل مي وان خنرت تكوغرتي كلماتك كمية سجلين تنين دقيمتو إن شاء الله تعالى سجلين هم وقمنا إن شاء الله تيدانا يا رب جل قوة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فور مكيسنا تربو ملك جماعة شيخوتي أسباب نتانا رجال تيوان سيمو تدنجرو أكنا مال بيكوت أكنا مال قوة كبوت أكنا ما جرينا ولدت كبوت mana nami mana keessa beeku boonoo ta'e walillaa wallaa bujaanii waan akkasitti wal qabannee wal qabsiifnee akka waliin beeynu san iddugala godhannee akkana maashaa Allah waan waliin beeynu san iddugala godhatuun jalqabbiin amata kanaa gadi buufna warri supermarket asitti hangabuu tajanii yeroo takka takka nama gammachiisanii nuti maaf hin qabne Anggabuta bonar itu walikan lama kam Anggabuta jalan tu takfibat aja arra anggabuta sini gona wang calla ko barban namo gantayan ka yo dadda bawayaro murasa adresa kesa wa hunda kabanne ana isenti bil sabota wali galame kanaaf wanni godhuu qabna amma ana akka kiyyaatti akkuma duritti gadi buusee akka isinis na faana ol yaatanii caccabne Oromoo 500 warra duraa kumaa san cinaa saniin kafalaa akkuma durattu ijoollee teenyeen beeti adreesa kiyya naa qabe Hussein Ahmad Jaldu takbiir Allahu akbar takbiir Allahu akbar takbiir isin ammoo akki gootan akka an godhen gootan isinuu gaatti qoltaaf jettaniin hin beekaa dhibba sadi qabdiin har'aati achiga marata male namni kennan jiru sheeka keenyatti isinii dabarse kayaada bareedaa qabdan haguma isin harka dheereffatanii wanni maraa isinii dheerattiin dagatina wasalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Sheikh Abdurrahman. Khota Sheikh. Khota yifham inshallah. Isini fi dibasha khanatani khabirat bas dirafatu vedani. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Motumma wayani manin darbine. Manin darbine. Duain darbine. Fadli Rabbi din darbine egasi qabso keron godin darbine. Kasimi. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Duai gocholo gone demna ani namu malama khaisati dibashan kanu khaisat dabalum barbad. Khanin an duai goruf inshallah. ما شاء الله. Takbir. Allahu akbar. Allah khair ma sha Allah. Asri takallama مقاخي asnabasi khasiya duai goraf Sheikh. Takallama nam nek arkan islam nek شن nam afur amma arkan islam khabut shan inshallah. البشر Nama dibashan nuhan. أصلنا بدأ Achikina galmai. وطا Taka lama sadi afur shan arkan iman amek. Jahapana wana gut inshallah. Abshir. Takbir. الله أكبر. Torba boleti tenya mashallah. Ula jahannam torbara bisirajum. Sadet sagal أيه nam kurane sagunne duai gona. Kurnan sahaba jannata tiuj namarab jannata sanak. Kurnesa إن شاء الله. nam sagal arkani nam kurnesa nama euro ibashan nuhan inshallah. Kudan inshallah. Nol khajar kana duai gona. Ol khani. Ol kha aka sarabbi tolkaba. Barakallahu fikum inshallah. والكبا والكبا والقبع إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. آمين. وسعي مشكور. آمين. وعمل صالح متقبل مبرور. آمين. وتجارة لن تبور. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفور. آمين. يا ربي ورمنا في قداب صدق
rakkate kudhanan kana sahaabaa babbareedduu kurnan sanii wajjin jannatan naqi. يا ربي yaada muraada isaanii guutiif آمين yoo rakkoo qabaatan rakkoo isaanii furi آمين yoo dhukkubsatan dhukkuba keessaa fi gubbaa irraa dhahari آمين quuqaa isaanii dhaabbatu yaa rabbi irraa buqqisi آمين isaan siif kennan yaa rabbi dachaa godhi yaa rabbi isaaniif kenniif riskii bal'oo ta halaal ta barakaa qabdu ta dhuma hin qabne ta khayrii gurguddootti hojjetan yaa rabbi kenniif dilii isaanii mara dhiisiif sadaqaan tun ta gaaddisa guyyaa qiyaamaa itti ta'a yaa rabbi isaaniif taasisa شباب دابته خنا يا ربي بالكيس شباب دابته خنا يا ربي بالكيس اسكي سيور كوبساتان جرات فيها ابو يورك تانجرات فرمات اركتي ابو دعاء كانت تقول شيخ الناس نافنا دعاء ان شاء الله طيب يسين نيسه اما ان شاء الله نما شان قبنا قرنن كان اينو نغوتا دبشان قوفا هدومتي دب مشان ان شاء الله تعالى كيرون ان شاء الله دبشان كان اينو تقرنن نغودا شيخنا ما ميك قبنا اما منا نغتا ان شاء الله جزاكم الله خير اتوما ان شاء الله نم كلن شيخ نمي دبشان كان نم كلني شمرن لما قاموا بداتك قلبيسا ان شاء الله كلمه بارك الله فيك ان شاء الله اما قبودا ديش الله اكبر دي تكبير الله اكبر أبو تكبيرات أن رجال أفود عم تنجال تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم رب مالتين بها كايرو جرمان قسمهم داو أولما مريقة ديما إن شاء الله أولما ربي سنا أوف آمين أول يا نجاح آمين أولما يانا نتيجرتك ديما إبشان شان أكال لا لي أركو خنت تجي دمي في ديما شيء إن شاء الله ربي إن شاء الله نقول إن شاء الله ربي ما جاء قرآن خيسك في أمل لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم ربي اسنتي بالله تعالى لكم اتبافتون ربي سيخنا والله واحد دون أركي وان قرتي تبرع خنا خيستي معجزات الإنفاق في سبيل الله معجزات أبدا تقرتي ربي سخيست سيغرسي سوجر تنافجت أبليانكية دي دمان خنا ما أن يوتون من بيرا شنشن فرة إن شاء الله شنشن دبمشن كمان جنة ليخا دبمشن أن يفرة تمي ما كنا أركبا كيرو قدين ديم من جنة ولما ديمنا إن شاء الله ربي سنا خنو إن شاء الله في الرابع أفتن ربي سن الرابع آمين جا آمين ربي سن الرابع اسم باس آمين ربي فدك باس ربي سن الرابع ربي خير سن يا خن هم تو ربي سن الرابع أي سمي تكبير ما إنه ما شاء الله تبارك الله شيخ أخي يا شيخ أول ورقبتي فرانكفورت ما شاء الله جزاك الله خيرا ربي الخير يا خنوف أيوتي أنا أوليتي مه جزاكم الله خيرا أيوتي أنا وبلينك إن شاء الله قا إيجا قرتيجا دبينا كرتي شيخ أستاذ ما إن شاء الله لبس دي تقبون مرحبا إن شاء الله أيو لبس دي نو إيجا دمه ما شاء الله تبارك الله ما كاخي وبليس خير ما شاء الله كاشني أركتني ذاكر كمال ربها الله أكبر سوى ماجد إيه وندامو ما شاء الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر برضو دوغا سعودي ديتي شيخية أكاد كتوحنا فنو مالك كنت كوفي لبس دي باس وبليس خينا دعاء قديف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في رزقي آمين أنا أمين كنا برد نيروبي دوه ورأيو أمين جكورني سخنا ديمو في راي دوه اللهم بارك له في رزقي
اللهم بارك له في أولاده اللهم بارك له في ذريته ربي دچا دچا غولي هذا بيسو وان صدقته إساب بخا ربي هاغوتو كوكا إسا دابتو ربي سرها بقسو يو إلمان أباتي إلمان ساتر ربي هاغم مچيس يو هن أباتي إلمان دي ربي هاخنو يو بلتي جاري جراته بلتي ساتاك نبي إبراهيم في تاك سارا ربي هاتاسسو يو هن جاري انت لدين ربي ساهاشنو دچا دچا قولي ربي هادي بسو إسان هنگفه ورّا من ربي قدابو في صدقة مرنيات سا ربي استفاقود يرد بيامين آمين آمين نيات سمر ربي استفاقود يا دا مرادك سا ربي استفاقود بحق سبحان ربك الرأس من بنا سن دبرين سمين بنا دعائنا تقبلمتي وبلين غاري خناتي تو أسجرة وبلين سخين خناتي تو شيخية خنو دبشن كاش باسه دبشن كاش أما نكني مكان إساتيس جمال إبراهيم الله يجملك الله يجمل حياتك اللهم يا رب جمل حياته اللهم يسر أمره اللهم اكشف كربته اللهم يسر يا رب أنت الميسر يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر أمره اللهم يسر أمره اللهم فرج عنه يا أرحم الراحمين اللهم أعطيه خيرا كثيرا يا رب العالمين أو رب سيها قمتشس ربي سيها بريتشو الدنيا والآخرة دعائي جبدود إن شاء الله وبوليتين كنيتاكا يورو إباشا قنيتي وقا سدد كبسة جايبت إن شاء الله ربي الرها خاص اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشفيها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم اشفها أنت شافي يا الله اللهم اشفها أنت شافي يا الله لا شفاء إلا شفاؤك يا الله شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا رب نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها 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 ما شاء الله جزاك الله بشرى ما شاء الله بشرى إبشن إفكتب إبتك أما خلنا تكبير أبلي سخينة أول قاسم ما شاء الله دعاء يقولنا ربي خبجو ربي خيرها خنو ربي وان إني بربادو أمومتي بروليني أمومتي ربي خنو آمين جاء بلين كي آمين جاء ربي نورا تقبل إن شاء الله فإذا دعيتم الله يعني فأيقنوا يقينا قونا لا يقينا قونا دعاء تريس نمتات إن شاء الله تعالى ربي خبجو وليس خينيا خن قرتي إن شاء الله تعالى كاشف يدي إن شاء الله باسي أما بس أدير شيخ يعني رابطين أبشر إن شاء الله إن شاء الله لباس دي نم كودان نم لباس دي ناخن قيام بانا تشيهات الجرون إن شاء الله والله قمنا إن شاء الله هيا يورو لباس دي نم كودان درجة جيسر راي بربان إن شاء الله ما شاء الله والخاتمي والجديد تيسو بلاش ما شاء الله تكبير ما شاء الله خذ تعال زكي خذ زكي ما شاء الله الله أكبر تكبير قول بس زكي خذ خذ ما تيجي تقول تبي دعاء ست فليتي أسمع دعوة دبي إن شاء الله ما شاء الله وبليس خينيا كم تكو خنّة كم تكو كاش خنوا كأركتان خنتي خنّة جرا كم تكو خبرات اللي أمام فرد جاء ربها بركاتيس آمين تو إن شاء الله خيري خيري ربي سيأخن آمين يا رب آمين هيا مرحبا خدا يوسف كمالما تكبير خدا يوسف كمالما تكبير من خدا دعاء غنا من أسرع إن شاء الله هذا أو بلي سفين يفكر مرحبا مكانه هين
هذا يوسف هذا يوسف هذا يوسف كمالما ايوه هذا يوسف كمالما تكبير لا اتلو هي تكبير هذا يوسف كمالما هذا يوسف كمالما تكبير بهار عبد الله كمالما بهار عبد الله كمالما تكبير صلاح الدين اسكندر دبشن تكبير أحمد ياسين وخان أحمدكو إبشن احمد ياسين دبشن سهل جماعة إبشن سهل جماعة دبشن إباك نوفنين إبتك كاش نوفن كاش نوفن ما شاء الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك